Haaromsa dinagdee gooroo Itoophiyaa bu'uura dinagdee cimsuumoo qormaata guddaa. Itoophiyaan caasaa dinagdee ishee bu'uura irraa jijjiiruuf haaromsa dinagdee bal'aa hojiirra oolchaa jirti. Haaromsi kun sirna sharafaalaa, imaammata maallaqaa, faayinaansii, baajata mootummaa, gibira, daldala alaa fi gahee damee dhuunfaa irratti jijjiirama guddaa fiduuf kan akeekamedha. Kaayyoon haaromsa dinagdee gooroo Itoophiyaa inni guddaan dinagdee yeroo gabaabaa keessatti tasgabbeessuu qofa miti. Bu'uura guddina yeroo dheeraa, investimentii, oomishtummaa, hojii uumuu fi dinagdee damee dhuunfaa irratti caalatti hundaa'e ijaaruudha. Haaromsi gooroo dinagdee Itoophiyaa kun dinagdee mootummaa fi lakkoofsa maallaqaa qofa jijjiiraa jiramoo jireenya uummataas jijjiiruu danda'a? Qaala'insi jireenyaa akkamitti to'atama? Gatiin birrii maal ta'a? Carraan hojii hammam uumama? Hiyyummaan ni hir'atamoo akkam ta'a? Oomishtummaan ni dabalaa? Investimentiin gara dameewwan oomishaa fi hojii hedduu uumanitti ni dhufa yookaan bu'aan haaromsa kanaa yeroo gabaabaa keessatti uummata irratti ulfaachuu danda'a laata? Gaaffileen kanneen har'a haaromsa dinagdee gooroo Itoophiyaa keessatti bakka olaanaa kan qabanidha. Haaromsi gooroo dinagdee Itoophiyaa jechuunis maayikiroo ikoonoomik riiform jijjiirama imaammata damee dinagdee tokko qofa irratti xiyyeeffatu miti. Sirna dinagdee guutuu keessatti walitti dhufeenya maallaqaa, sharafa alaa, baajata mootummaa, gibira, daldala, investimentii fi faayinaansii haaromsuuf yaalii bal'aadha. Itoophiyaan haaromsa dinagdee gooroo ishee isa haaraa keessatti keessuma sirna sharafaalaa gara sirna gabaan caalatti murteessu ceesisu, imaammata maallaqaa ammayyeessu, galii mootummaa keessaa guddisu, gahee damee dhuunfaa cimsuu fi daldala alaa fooyyessuuf tarkaanfiiwwan fudhattee jirti. Mootummaan haaromsa dinagdee gooroo ajandaa yookiin haaromsa dinagdee biyya keessaa keessatti hidhee ilaala. Adoolessa 29 bara 2024 irraa eegale sirni sharafa alaa haaraan hojiirra oole. Baankiin biyyoolessa Itoophiyaa gatii sharafa alaa caalatti humna fedhii fi dhiyeessii gabaa irratti hundaa'uun akka murtaa'uuf sirna haaraa beeksise. Kun jijjiirama guddaa ture. Sababni isaas waggoota dheeraaf garaagarummaan gatii sharafa alaa mootummaa fi gabaa alaa gidduu jiru dinagdee irratti dhiibbaa guddaa uumaa ture. Gabaan gurraachammoo dinagdee irratti danqaa guddaa ta'ee turee jira. Haaromsi kun garuu bu'aa qofa hin qabu. Gatiin sharafa alaa yeroo jijjiiramu gatiin meeshaalee biyya alaarraa galan dabaluun danda'ama. Kunis boba'aa, qoricha, meeshaalee warshaa, uffata, nyaataa fi tajaajiloota adda addaa irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Kanaaf haaromsi sharafa alaa tasgabbii gabaa fi dorgommii al ergii cimsuu danda'us yeroo ce'umsaa keessatti ba'aa uummataa dabaluun akka danda'amu mootummaa fi qaamoleen imaammata irra tarkaanfii of eeggannoo kan barbaadudha. Kutaan biraa haaromsa kanaa imaammata maallaqaa ammayyeessuudha. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa bara 2024 sirna imaammata maallaqaa dhala irratti hundaa'e kan xiyyeeffannoo isaa guddaan tasgabbii gatii ta'e hojiirra oolche. Kunis sirna maallaqaa keessatti murtii dhala baankii fi dhiyeessii maallaqaa caalatti meeshaalee gabaa irratti hundaa'een qindeessuuf kan yaadamedha. Mootummaanis hanqina baajataa maallaqa haaraa uumuu fi karaa kallattiin baankiin biyyaalessaa irraa liqii argachuun dhiibbaa qaala'insa gatii irratti qabu hir'isuuf tarkaanfii fudhachuu jalqabeera. Garuu qaala'insa gatii to'achuun hojii baankii mootummaa qofa miti. Oomishni biyya keessaa dabaluun, geejjibaa fi loojistiikii fooyyessuun, dhiyeessii nyaataa cimsuun, dorgommii gabaa guddisuun akkasumas oomishtummaa qonnaa fi industirii guddisuun qaala'insa gatii yeroo dheeraa keessatti to'achuuf murteessaadha. Kun gaaffii siyaasaa yookiin diinagdee qofa miti. Gaaffii jireenya guyyaa guyyaati. Yoo gatiin meeshaalee bu'uura saffisaan dabale galiin maatii osoo hin dabalin humni bittaa isaanii ni hir'ata. Kanaaf haaromsi dinagdee milkaa'aa ta'uuf lakkoofsa GDP yookiin guddina investimentii qofa ilaaluun gahaa miti. Humni bittaa uummataa maal ta'e? Hojii haaraan meeqa uumame? Miindaan dhugaan akkamitti jijjiirame? Hiyyummaan maal ta'e? Oomishtummaan qonnaan bulaa fi warshaa akkamitti guddate? Gaaffileen kanneen bu'aa haaromsa dinagdee madaaluuf safartuuwwan ijoodha. Damee dhuunfaa motora guddina haaraa haaromsa kana keessatti gaheen damee dhuunfaa bakka olaanaa qaba. Itoophiyaan guddina dinagdee ishee keessatti mootummaa qofa irratti hirkachuu irraa gara sirna dameen dhuunfaa investimentii, oomisha daldalaa fi hojii uumuu keessatti gahee guddaa qabutti ce'uuf yaalii taasisaa jirti. Baankiin dhuunfaa inshuraansii, teelekoomii, investimentii daldalaa, industirii, qonna daldalaa fi tajaajiloonni dijitaalaa dameewwan jijjiiramni kun itti mul'achuu danda'an keessaa isaan
muraasam. Dorgommii gabaa cimsuun qulqullina tajaajilaa fooyyessuu fi baasii hir'isuu danda'ama. Garuu damee dhuunfaa cimsuun qofa gahaa miti. Dhaabbileen dhuunfaa kaapitaala argachuu, humna ibsaa, liqii, lafa, teeknoolojii, gabaa fi seera ifa ta'e argachuu qabu. Kana malees dorgommii dhugaa fi walqixxummaa gabaa mirkaneessuun barbaachisaadha. Rakkoon sharafa alaa waggoota dheeraaf qormaata guddaa Itoophiyaa ture. Dhaabbileen oomisha meeshaalee dheedhii biyya alaa irraa galchuuf sharafa alaa barbaadu. Alergitoonni ammoo galii isaanii gara birriitti jijjiiruuf sirna sharafa alaa amanamaa barbaadu. Haaromsi sirna sharafa alaa kana keessatti carraa fi qormaata lamaan qaba. Carraan isaa alergii Itoophiyaa dorgomaa gochuu fi sharafa alaa seera qabeessaan gara biyyaatti galuu jajjabeessuu danda'udha. Qormaanni isaa immoo yoo dhiyeessiin sharafa alaa gahaa hin taane gatiin meeshaalee biyya alaa irraa galan dabaluu danda'a. Kanaaf furmaanni yeroo dheeraa sharafa alaa argachuu qofa osoo hin taane sharafa alaa oomishuudha. Kunis alergii guddisuu, oomisha biyya keessaa dabaluun, qonnaa fi industirii gara gabaa addunyaatti ceesisuun, turizimii guddisuun, tajaajila dijitaalaa alatti gurguruu fi investimentii alaa hawwachuun danda'ama. Itoophiyaan qabeenya qonnaa guddaa qabdi. Garuu qonni qofti dinagdee biyya tokkoo gara sadarkaa olaanaatti ceesisuuf gahaa miti. Furmaanni guddaan qonna irraa gara value chain jechuunis oomisha qophii, kuusa, geejjiba, warshaa fi alergii walitti hidhuudha. Fakkeenyaaf buna qofa alatti erguu caala buna qopheessuun maqaa fi qulqullina isaa eeguu fi gabaa addunyaa irratti gatii dabalataa argamsiisuu danda'a. Akkasumas qamadii, muduraa fi kuduraa, loon, gogaa fi oomishaalee qonna biroo irratti gatii dabalataa uumuun galii fi hojii guddisuu danda'a. Damee industirii oomisha biyya keessaa guddisuun meeshaalee biyya alaarraa galan akka buusuu fi alergii guddisuu danda'a. Kanaaf kaayyoon guddaan dinagdee qonna qofa irratti hundaa'e gara qonnaa, industirii, tajaajila teeknoolojii fi daldala walitti hidhutti ceesisuudha. Jijjiirama dinagdee ammayyaa keessatti teeknoolojiin filannoo dabalataa qofa miti, bu'uura dorgommii ta'aa jira. Baankii dijitaalaa, kaffaltii elektirooniksii, daldala intarneetii, tajaajila mootummaa dijitaalaa, fiinteekii fi teeknoolojii qonnaa oomishtummaa fi gahumsa guddisuu danda'u. Damee telekoomii fi tajaajila dijitaalaa keessatti dorgommii cimsuunis investimentii hawwachuu fi tajaajila fooyyessuu danda'a. Garuu dinagdee dijitaalaa ijaaruu fi intarneetiin qofti gahaa miti. Humna ibsaa amanamaa, ogummaa dijitaalaa, nageenya odeeffannoo, seera ifa ta'ee fi dandeettii kalaqaa barbaada. Dhaabbileen mootummaa gurguddoon dinagdee Itoophiyaa keessatti gahee olaanaa qabu. Garuu dhaabbanni mootummaa tokko yoo kasaaraa guddaa uume, liqii baay'ee qabaatee yookiin mootummaarraa deeggarsa maallaqaa yeroo hunda barbaade ba'aa jabaataa ta'uu danda'a. Kanaaf haaromsi dhaabbilee mootummaa keessatti gaheen mootummaa maal ta'uu qaba, gaheen damee dhuunfaa hoo maal ta'uu qaba jechuun adda baasuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee dhaabbata mootummaa dhuunfaatti dabarsuun ofumaan bu'aa hin fidu. Sirna ifaa, dorgommii, to'annoo seeraa fi itti gaafatamummaa malee dhuunfaatti dabarsuun rakkoo biraa uumuu danda'a. Kanaaf gaaffiin guddaan mootummaan dhaabbata kana qabaachuu qaba moo hin qabu qofa miti. Gaaffiin guddaan dhaabbanni kun uummataaf bu'aa akkamii uumaa jira, akkamitti caalatti gahumsa qabaachuu danda'a jechuudha. Itoophiyaan waggaa waggaan humna hojii haaraa guddaa gara gabaa hojii seensisaa jirti. Akka ragaan baankii addunyaa bara 2026 ibsutti waggaa tokko keessatti Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 2 ol gara gabaa hojii seenu. Kanaaf hojii uumuu jechuun dhimma dinagdee qofa osoo hin taane dhimma biyyaalessaa fi dhalootaati. Dameewwan akka qonnaa, daldala, industirii salphaa, ijaarsa mana jireenyaa, qoricha, anniisaa fi tajaajila dijitaalaa hojii hedduu uumuu danda'u. Garuu hojii uumamuu qofa osoo hin taane hojii gaarii uumamuu qaba. Hojii mindaa madaalawaa qabu, nageenya hojii, carraa guddinaa fi oomishtummaa qabu. Milkaa'inni haaromsa dinagdee tokko safaramuu kan qabu lakkoofsa dhaabbilee haaraa qofaatiin osoo hin taane namoota meeqaa hojii keessatti galcheen ta'uu qaba. Haaromsi dinagdee yeroo baay'ee bu'aasaa yeroo dheeraa keessatti mul'isa. Ba'aan isaa garuu yeroo gabaabaa keessatti mul'achuu danda'a. Kanaaf yeroo ce'umsaa keessatti maatii galii gadi aanaa qaban eeguuf sirni deeggarsa hawaasummaa cimaa barbaachisaadha. Baankiin addunyaa bara 2026 akka ibsetti haaromsa gooroo dinagdee Itoophiyaa keessatti qaama hawaasa saaxilamootaan deeggaruuf babal'ina kaffaltiiwwan deeggarsa hawaasummaa, tajaajila faayinaansii fi tarkaanfiiwwan biroo waliin deemaa jira. Kun garuu deeggarsa yeroo hunda kennuu jechuudha.
jechuu miti. Kaayyoon isaa namoota saaxilamoo ta'an yeroo ce'umsa keessa eeguudhaan gara hojii oomishaaf galii of danda'utti ceesisuudha. Seenaa dinagdee addunyaa keessatti haaromsi dinagdee bu'aa guddaa fidee jira. Akkasumas qormaata guddaas uumee jira. Chaayinaan bara 1978 irraa eegalee haaromsa dinagdee fi gabaa babal'isuun industirii investimentii al-ergii guddistee jirti. Veetnaam ammoo sirna DOE jedhamu bara 1986 irraa eegalee hojiirra oolchuun qonnaa fi daldala keessatti jijjiirama guddaa fiddee jirti. Indiyaan bara faranjoota 1991 irraa eegalee sirna dinagdee ishee keessatti haaromsa bal'aa gaggeessuun daldalaa fi investimentii addunyaa waliin walitti dhufeenya ishee guddistee jirti. Kooriyaan kibbaa immoo industirii teeknooloojii fi al-ergii irratti xiyyeeffachuun damee dhuunfaa fi oomisha sadarkaa addunyaa irratti dorgomuu ijaartee jirti. Biyyoota Afrikaa keessaa Keeniyaa keessatti tajaajilli faayinaansii dijitaalaa keessumaa M-Pesa namoota baankii aadaa irraa ala turan gara sirna faayinaansiitti fiduuf gahee olaanaa qabaatee jira. Garuu biyyoota milkaa'an qofarraa barachuun gahaa miti. Arjeentinaa keessatti rakkoon liqii sharafa alaa imaammata maallaqaa fi tasgabbii dinagdee yeroo garaa garaatti rakkoo hamaa uume. Venezuelaa immoo dinagdee ishee baay'inaan galii boba'aa irratti hirkachuun rakkoo siyaasaa fi imaammata dinagdee waliin walitti dhufeenya uumameen rakkoo hamaa keessa seente. Sirlaankaan bara 2022 keessa rakkoo liqii alaa fi hanqina sharafa alaa irraa kan ka'e rakkoo dinagdee guddaa keessa seente. Muuxannoowwan kunneen ergaa tokko qabu. Haaromsi dinagdee saffisaan jalqabamuu danda'a. Garuu bu'aasaa eeguuf sirna mootummaa cimaa imaammata wal simu kuusaa sharafa alaa oomishtummaa fi tasgabbii barbaada. Erga haaromsi dinagdee adoolessa bara 2024 jalqabamee booda dhaabbileen idil addunyaa tokko tokko fooyya'insa mul'ate gabaasanii jiru. IMF bara 2025 keessatti raawwii Itoophiyaa keessatti fooyya'insi qaala'insa gatii al-ergii fi kuusaa sharafa alaa keessatti mul'achuu isaa ibsee jira. Akkasumas sirna sharafa alaa fooyya'uun argama sharafa alaa dabalee jechuun gabaasee garuu IMF'n itti fufiinsaan haaromsa galii mootummaa keessa guddisuu tasgabbii faayinaansii fi itti fufiinsa liqii alaa irratti xiyyeeffannoo itti fufsiisuun barbaachisaa ta'uu akeekkachiisa jira. Baankiin addunyaa immoo bara 2025 keessa haaromsi Itoophiyaa garaagarummaa sharafa alaa dhiphisuu galii mootummaa keessaa guddisuu al-ergii fooyyessuu fi qaala'insa gatii keessatti fooyya'insa jalqabaa fiduu isaa ibsee jira. Haa ta'u malee fooyya'insi lakkoofsa qofti hojii xumuraa miti. Baankiin addunyaa bara 2026 akka ibsetti garaagarummaan gatii sharafa alaa mootummaa fi duraan ture caalaa xiqqaatus hanqinoonni tokko tokko ammallee hin jiru. Kanaaf bu'aa haaromsa gara galii ol kaasuu hojii oomishaa uumuu fi tajaajila uummataa fooyyessuutti jijjiiruun murteessaadha. Qormaata guddaa biraa Itoophiyaa mudatu liqaa alaati. Haaromsi dinagdeen yeroo dheeraa keessatti milkaa'uuf liqii biyya alaa deebisuu danda'u galii mootummaa cimsuu fi baajata mootummaa sirnaan to'achuun murteessaadha. IMF sagantaa deeggarsa Itoophiyaa keessatti liqii alaa itti fufiinsa qabu mirkaneessuu fi sirna faayinaansii mootummaa cimsuu akka gaaffii ijoo ta'e ibsee jira. Sagantaan IMF bara 2024 keessatti waliigalan gara doolaara Ameerikaa biiliyoona 3.4tti tilmaamamu ture. Hanga adoolessa bara 2025tti kaffaltiin sagantaa keessaa gara doolaara biiliyoona 1.873 ga'ee jira. Kun maallaqa argachuu qofa miti. Maallaqni sun maalirratti oolaa, akkamitti deebifamaa, akkasumas dinagdee oomishaa fi sharafa alaa maddisiisuu hammam cimsuu danda'a jechuun murteessaadha. Haaromsi kun tarkaanfii seenaa qabeessa moo qormaata guddaa fidee jira. Deebiin isaa tokko qofa miti. Lamaan isaanii ta'uu danda'a. Haaromsi kun tarkaanfii seenaa qabeessa ta'uu danda'a. Yeroo sirna dinagdee yeroo dheeraaf rakkoo keessa ture sirreessuu, investimentii fi oomisha guddisuu, al-ergii babal'isuu fi hojii uumuu danda'a. Garuu qormaata guddaa ta'us danda'a. Yoo ba'aan ce'umsa uummata galii gadi aanaa irratti kufee qaala'insi gatii yeroo dheeraa itti fufee dorgommiin gabaa hin mirkanoofne yookiin faayidaan guddina walqixaa hin qoodamne kanaaf milkaa'inni isaa imaammata haaromsuu qofa irratti hin hundaa'u. Hojiirra oolmaa irratti hundaa'a. Haaromsi dinagdee gooroo Itoophiyaa jijjiirama imaammata qofa miti. Inni jijjiirama akkaataa biyyattiin maallaqa itti bulchitu, sharafa alaa itti argattu, investimentii itti hawwattu, oomisha itti guddisuu, daldala itti babal'istu, hojii itti uumtuu fi qabeenya itti qooduu irratti dhiibbaa qabudha. Kanaaf milkaa'inni haaromsaa kana GDP guddate jechuun qofa hin madaalamu. Hojii meeqatu uumamee, oomishtummaan hammam dabalee, al-ergiin hammam guddatee, qaala'insi gatii akkamitti to'atamee, humni bittaa uummataa maal ta'ee, hiyyummaan hammam hir'atee, dargaggoonni carraa hojii hammam argatan, damee dhuunfaa keessatti investimentiin hammam guddatee, gaaffilee kanneen bu'aa dhugaa haaromsa kanaa safarudha. Itoophiyaan har'a karaa jijjiirama irra jirti. Karaan kun gara dinagdee caalatti dorgomaa oomishaa fi
hojii of danda'utti geessuu danda'a. Garuu kun qofa hin ta'u. Kanaaf gaaffiin guddaan Itoophiyaan fuuldura dhaabbattu haaromsi dinagdee jira moo hin jiru miti. Gaaffiin guddaan haaromsi kun lakkoobsa dinagdee qofa jijjiiraa moo jireenya uummataa, hojii oomishaa fi dandeettii of danda'u Itoophiyaa dhugumaan jijjiiruu danda'a. Deebiin gaaffii kanaa kan murtaa'u barruulee imaammata keessatti osoo hin taane gabaa keessatti, warshaa keessatti, qonna keessatti, bakka hojii keessatti fi jireenya guyyaa guyyaa uummataa keessattidha.